Hayyee kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii nageenya keenya waraaba akka jirtan cufatti isinaa dhaqqabu jecha har'a immoo qophii addaatiin walitti deebineetti jirra. Qophii keenya har'aatiinis karaa biiroolee Oromiyaa imaluudhaan biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaatti kan argamnu. Har'a biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaatti wanti argamneef dhimmoota biiroo hawaasummaatiin wal qabatanii fi keessattuu gochaaleewwan imala karaa seeraan alaatii fi karaa godaansa seeraan alaatiin wal qabatan iddoo adda addaatti keessattuu biyyoota ambaa keessatti dargaggeessaaf dargaggeettii ilmaan biyya kana keessattuu daraan ilmaan Oromoo godaansa seera alaatiin biyyoota hambaa deemuudhaan achitti dararrii adda addaa kan irra gahaa jiruu fi sana malees daandii yookiin imala irra jiran irratti galaa qurxummii illee iddoon isaan itti ta'an ni jira, iddoo isaatti galaana nyaataman ni jiraata. Kana malees dhimmoota hojjetaa fi hojjechiisaa biyya keessaa maal fakkaataa keessattuu dhimmoota ejensoota wal qabatan maaltu jira, maal akka biirootichaatitti immoo maaltu hojjetamaa jira kan jedhu bal'inaan kan ilaallu ta'a. Biiroo dhimmoota hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaattis hoogganaa biiroo obbo Araarsoo Biqilaa waliin kan argamnu, isaan waliin turtii keenya kan goonu ta'a. Turtii isin waliin kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatiif teeknishaalii Boggaala Habtaamuutii fi Daawit Tashoomaan waliin jiru. Haga xumura qophichaatitti nu duukaa bu'aa isiniin jedhe. Hayyee mee dhimmoota akkuma jalqaba tuquuf yaale dhimma biiroo hawaasummaadhaan wal qabatu keessattiyyuu dhimmoota godaansa seeraan alaatirraa haa kaanuti. Dhimmi godaansa seeraan alaa kun yerootti babal'achaati kan inni dhufe. Yeroo dhiyoodhaa as immoo biiroon hawaasummaa Oromiyaa daraan irratti hojjechaa akka jiru karaa miidiyaalee adda addaas argaa turre. Kana ol immoo maaltu hojjetamaa jira? Dhimmoonni godaansa seeraan alaa kun miidhaa akkamii dhaqqabsiisaa ture? Gara fuulduraatti maaltu yaadamaa jira kan jedhu irraa yookaan gaarii fakkaata. Gaafii bareedaadha. Akka waliigalaatti godaansi seera alaa yookaan alidileedha kun akkuma biyyaattu Oromiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma biyyaattu rakkoodha. Akkuma addunyaatti illee akkasuma rakkoo guddaadha jechuudha. Kun keessaahuu ilmi namaa biyya tokkorraa biyya tokko dhaqee jijjiiruudhaaf godaanuudhaaf barnootaan haa ta'u jireenya isaa fooyyeessuudhaaf mirga guutuu qaba jechuudha. Haa ta'u malee yeroo godaanutti yookaan ammoo sochii biyya tokkorraa biyya tokkotti taasisu karaa seeraatiin yoo ta'e gaariidha kan jennu qabnaa jechuudha. Inni immoo godaansa seera alaa kun miidhaa guddaa fida. Kunis namni yoonii fi seera alaa akka deemu ta'e ofillee hin gargaaru biyyallee hin gargaaru ofillee miidhaa hin taane keessa galaa jechuudha. Karaa biyya teenyaa fudhanneet ilaalle kallattii sadii hulaan yookaan ammoo balbaltitti namni biyya teenya keessaa gara biyya ollaatti bahu. Asiin gara dhihaa kana naannoo Matammaatiin gara Suudaanitti baha. Gara immoo Keeniyaa kana naannoo Moyyaalee kanaan deema. Gara immoo bahaa kana naannoo Wacaaleen akkasumatti karaa Hargeysaatiin Bosaasoodhaan gara Yaman deemu. Karaa Dira Dhawaadhaatiin ammaas gara Jibuutii deemuudhaatu jira jechuudha. Kana keessatti keessaafuu kan gara Matammaatiin Suudaan deeman achirraa immoo gara Ijiptii yookaan ammoo Masrii gara Liibiyaa deemuun gammoojjii kana keessatti balaa adda addaatu irra gahaa jechuudha. Sadarkaa namni qabamee yeroo ammaan tana ni ajjeefna horii hangasii ergaa maatiidhaan jechuun maatiin ammoo lafatti gurguruun manatti gurguruun akka ilmeen isaa yookaan ammoo daa'imni isaa jalaan dune taasisuudhaaf wanni inni hin goone hin jiru jechuudha. Kana bira dabreetiis miidhaaleen adda addaa baay'eedha jechuudha. Keessaafuu nama kana ajjeesanii kalee keessaa fudhatuun gurgurachuun dhuka qaama isaanii keessaa baasanii gurgurachuun kana malee dubartoota immoo miidhaa hamaatu irra gahaa jechuudha. Karatti humnaan gudeeduudhaa fi akkasumatti hojii humnaa kafaltii tokko malee hojjechiifatanii yeroo dheeraa eega hojjechiifatan booda kafaltii tokko malee achirraa ariihuudhaatu jira. Kana maleedhaas biyyoonni akka amma baha jidduuleessaa kun naannoo Suudiidhaa kun durirraa gara boodaa kana immoo namoota seera ala seenu biyya isaanii keessa jiru kana to'annaa cimsuudhaan namni seera ala yeroo seenu maneedhaa seenuudhaatu jira jechuudha. Kun ammoo maneedhaa keessatti rakkina hamaatu irra gahaa. Kanarraa immoo waliigaltee mootummaadhaa fi mootummaan Itoophiyaadhaatii fi Saudi Arabiyaadhaa waliigaluudhaan warreen akkasii seera ala
deemanii mana hidhaatti galan yeroo adda addaatti gaa as deebisuun ni jira jechuudha. Kun hundinuu maalirraa maddaa jennee waggaa laallu akka biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaadhaatti dargaggoonni keenya tokko hubannoo dhabuutu jira. Akka waan biyya ambaatun yeroo deeman karuma salphaa ta'een deemanii wayitti baanitti kun itti mul'achuu ni jira jechuudha. Keessaa garammaas Keeniyaadhaa kanaan waggaa deemtu Zaambiyaadhaan yeroo Saawuz Afrikaatti dabartu sadarkaa itti osoo deemanii kallattii badanii bosona keessa bineensaan nyaatamu faatu jira jechuudha. Kana malee egaa Saawuz Afrikaa gaan ammoo hojjetanii of jijjiiranii sadarkaa tokkorra geenya waggaa jaan hattoota biyya saniitiin ajjeefamu saamamu kanaatu jira jechuudha. Saawuz Afrikaa keessatti illee yookaan Afrikaa kibbaa keessatti kanaatu jira. Inni kun maali maddisaa? Maaliif akkasitti dargaggoonni keenya wal qabatanii karaa seera alaan deemanii jennee hubannaa gaa akka biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaatti tokko hubannaa bal'aa kannaa jirra akka naannoo Oromiyaattis jechuudha. Eega akka naannoodhaatti waltajjii tokko gaggeessine dhimma kana akkasumatti hanga gandaatti gadi buusuu kajuu jechuudha. Kan amma ji'ootan darban keessatti amma irratti hojjechaa jirru. Caasaan mootummaadhaa qooda qabaa godinarraa hanga aanaadhaatti aanaarraa hanga gandaatti keessaafuu rakkoo kan uumaa jiru dallaalota yookaan warra faddaalaa kanaa jechuudha. Isaanii tooftaa kaleessatti dalaganii miti tooftaa bilchaataa namuutti beekuu hin dandeenyerra caasaa isaanii diriirfatanii hanga biyya ollaatti rakkoo guddaa uumaa jiranii jechuudha. Yakkoota gaanamaan daldaluu kana dur gaanamni sangaa bitee gurguruun buna nagaduun walumaa galatti warqee haa ta'u wanneen adda addaatiin daldalama malee ilma namaatiin daldaluun hin jiru. Har'a immoo tooftaa bilchaataa isa sirna abbaa gabraa ka dursanitti bifa baranii har'a jaarraa 21 keessatti kanaatu hojjetamaa jira jechuudha. Yoo biyya ambaa deemte kanaatitu jiru keetis tiifooyyaa yeroo gabaabaa keessatti maatii keetii mana ijaaruu dandeessaa. Jireenyi kee yeroo gabaabaa keessatti fooyyee ati nama guddaa ta'uu dandeessa kajuun karaan taaneen gowwoomsanii itti taphatanii dargaggoota keenyaaf shamarran keenya waa fudhaatu jira jechuudha. Kan ammoo hubannaa bal'aa walitti dhaabbate ka guyyaa tokko qofaa fi guyyaa lama qofa kanneen dhiisoo osoo hin ta'in naannoorraa haga godinaa fi gandaatti caasaan kun babal'achuu qabaadha. Dhimma kun kan waa'ee godaansa seera alaa kanarratti hojjetu caasaan keenya akkuma jirutti jiraate waan seektarii tokko oftiin keessaa bahu miti dhimma kana waggaa bal'inaan laallu qindoominaa waliin hojjechuu barbaachisa. Tokko biiroo abbaa alangaatii wajjin qaama nageenyaatii wajjin sadarkaa naannootii federaalaatti illee qindoominaa waliin hojjechuu barbaada. San malee naannoo fi naannoo jidduutti illee hariiroo keessattuu warra naannoo kibbaa kanaa fi Oromiyaa jidduu naannoo Somaaliyaa fi naannoo Oromiyaa jidduutti naannoo bulchiinsa naannoo Harariidhaatii fi akkasumatti naannoo Diradaawaa wajjinis qindoominaa waliin hojjechaa jirra jechuudha. Yoo akkas ta'e malee keessaa bahuu hin dandeenye. Madda kanaatiif inni guddaan fandaaltota seera maleeyyii akkuma isin kaasuudhaaf turtanii fandaaltota seera maleeyyii kanarratti tarkaanfii akkamii fudhachuudha kan isin wanti isin gabbuustan jira tarkaanfii irra fudhachuudha. Kun ammoo yeroo dabrees Harargee Bahaa keessattis Harargee Dhiyaa keessattis tarkaanfiileen warra dallaalota kanarratti fudhataman baay'eetu jira. Ammallee ka to'annoo jala jirantu jira kan ammallee murtii argatanii mana hidhaatiin jirantu jira jechuudha. Sanis ta'e immoo caasaan kun hanga biyyoota ollaatii fi fagaatee waan jiruuf waan dhaabbatu ittuma fufa. Inni kun ammoo ammallee dhaabbatummaadhaan qindoominaan irratti hojjechuu barbaada jechuudha. Kana egaa amma yeroo ammantina kana sadarkaa godinatti bira dabarree amma hanga gandaatti bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Karaa biraa mana barnootaa keessatti gumii dhimma kanarratti hojjetus ijaarree socho'aa jirra jechuudha. Mana barnootaa keessaa ammas ijoolleen mana barnootaa high school keessa jirtu, sadarkaa lammaffaa keessa jirtu, sadarkaa tokkoffaa elementary keessa jirtu. Waan kana hubannaa yoo gahaan qabaatiin yoo seeraan deemne biyyaafillee bu'aa buufna. Nuyi har'a barachaa jiru kun yoo barnoota keenya fixanne yoo osoo hin baratin jidduutti dhaabnellee waan fedhatee ogummaa qabaannee ogummaa qabnuun karaa seeraatiin deemne
biyya teenyaaf ofillee jijjiirree biyya teenya illee gargaaruu dandeenya kayyuu san ammumarraa hubannoon keessatti buluu qaba. Namni warri dallaalaa kun itti taphachuu hin qabu, rakkisuu hin qabu. Karaa isaan hin beekneen itti fakkeessanii oofuun kun eeguma balaarra bu'anii farkan. San duratti immoo yoo sammuu isaanii qopheessanii kajan taate karaa kallattiidhaatiin karaa seeraatiin akka isaan deemuu danda'an hubannaa bal'aa argannaan isarratti immoo hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Dallaalonni kun yeroo adda addaatti isaan qofa oofuudhaa miti. Karaa seeraatiin paaspoortii harkatanii dookumentiilee silaa isaanii barbaachisu guutatanii karaa seeraatiin yeroo haa deeman jennullee iddoo kana keessa illee harka diriirfataniitiin dookumentiin karaa keenyaan argamuu danda'a. Karaa amma caasaa mootummaan kaa'e kanaan argachuu hin dandeessan. Horii ammallee alatti hojjettan san mootummaatu isin irraa fudhata. Ejensi yoo ala isin baasallee nuutu immoo horii sanillee isin irraa fudhuu danda'anii as keessa illee dhufanii harka seensifatu jechuudha. Yoo kallattii kanaan mootummaan biyya gargaaruudhaaf dargaggoota gargaaruudhaaf akka dargaggoonni keenya karaa seera alaatiin deemanii rakkoo ifirrallee geessanii maqaa biyyaallee balleessinetti yoo kallattii kanaan ni hojjanna jennee dallaalonni yeroo takka illee dhaa'u hin ta'an jechuudha. Yoo asiin dadhaban asiin seenan yeroo hundaa ga'isan hojiin isaanii bal'aadha jechuudha. Caasaa diriirfatanii deemu. Kanaaf teknooloojii baraa katole kana wajjin yeroo takka illee dhaa'u isaan sammuun isaanii waan kana akkaataa itti bu'aa ofiitiif jecha dhagaan isaan garan galchin hin jiru. Kana immoo dargaggoonni keenya mana barnootaa keessatti illee orienteeshinii bal'aa argatanii hubannaa yoo argatan taate guututti fooyyeessuun nima danda'ama jechuudha. Godaan seera alaa kana ittifnaa sosochii kanaanii waa hundaa'u xumura jechuun hin danda'amu. Daangaa hiitee nama kana dhoorguu hin dandeessu. Ilmi namaa barnootaaf jireenya fi fooyyeeffachuudhaaf naannoo tokkorraa naannoo tokkotti socho'uun akkuma harree walitti tuqee waanuma jiru jechuudha. Uumama kun. Isa kanaaf ammoo seeraan yoo deemte irra bu'aasii qaba. Seeraan yooniif immoo deemte naannoo keetirraa naannoo biraatti kan sochootu taate siifillee bu'aa argatta. Biyyaafillee bu'aa buusuu dandeessaa jechuudha. Mee karaa seerawaatiin deemuudhaaf keessayyuu dhimma paaspoortiitiin wal qabatee dargaggoonni paaspoortii baafachuudhaaf Jimmaarraa Finfinnee dhufu iluu Baaboorarraa Finfinnee dhufu kiiloomeetira 600-700 fageenya qaxxaamuraniiti kan isaan dhufanii asirraa paaspoortii baafatan. Sanayyuu paaspoortiin isaan erga galmaaniin booda hoggaa tokkoffaa akka turee dhufu baatii 9 akka turee dhufuutu jira akka odeeffannetti. Kana fooyyessuudhaaf yookiin daraan rakkooleewwan akkanaa kana furuudhaaf wanti akka biiroo keessanitti hojjechaa jirtan maaltu jira? Dhimma kana 2014 irraa qaama dhimmi ilaalu sadarkaa federaalaatti wajjin illee haasofnee turre. Namni sangaa gurguree godina irraa dhufa Finfinnee dhufa paaspoortii barbaada. Torbee tokkollee osoo hin geenye waan harkaa qabu fixatee deebi'aa jechuudha. Kanaaf immoo fooyyessuudhaaf magaalota gurguddoolee jiranitti yooniif dhimmi kun furame irraa furmaata argataa kayyuu irra geenye maayiggaamee jechuudha. Kanaaf akka naannoo Oromiyaadhaatti karaa bahaatiin Harargeen lamaan Dirree Dawaa irraa fudhatan naannoon Baalee fi Arsiin gara naannoo Shawaa Bahaa kana dabalatee Adaamaa irraa yoo argatan. Jiddugalli kun ammoo Shawaa Kibba Lixaatii fi Shawaan Kaabaa dabalatee Naqamteedhaan Finfinnuma irraa yoo argatan. Karaan ammoo Bunnoo Beddellee Elbaaburii fi kun naannoo Jimma irraa yoo argatan. Arsii Lixaa fi naannoon Gujii kun ammoo naannoo Hawaasaa irraa yoo argatan irra furmaata argachuu ta'uu danda'a jennee keenye. Amma gaarrattis hojjetamaa jira ammoo guututti ammallee furmaata argatee wanni hundi tolee uumaa rakkoon hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Ammallee harkifatuun nama deddeebisuun dhuma jira. Ammoo duraan irra fooyyee qabaa jechuudha ammaan tanatti. Ammallees biiroon keenya dhimma kana jalaa lafnee qaama dhimmi ilaalu sadarkaa federaalaatti wajjin waan dookumentiin paaspoortiidhaa kuni waan naannoo irraa kan namu osoo hin ta'e waan sadarkaa federaalaatti kan namu waan ta'eef ammas callisaniituma namni lafumaa ka'eetuma ammumatti argachuu qaba jee itti kannan eeggannaa guddaa fedha inni. Dhuguma namni kun hojiidhaa deema. Dhuguma ogummaa san argatee seeraan sirnaan deema.
qaamni sirriitti sakatta'us jira jechuudha. Namoonni keenya yeroo ammaan sanatti dookumentii kanaaf deemanis tokko sadarkaa duraatti kolleejii 5 qabna akka Oromiyaa keessatti. Kolleejii kana keessatti leenjii argachuu qaban. Leenjii argatanii eega wanni silaa isaanii barbaachisu orienteeshinii wanni hundi xumuramee ogummaa qaban saniin eessa akka deeman wanni hundinuu isaaniif kallattii qabatee karaa ejensiidhaatiinis akkamitti akka deemuu qaban kallattiin wanni hundinuu karaa saniin leenjii ogummaa akkam akka qabaachuu qaban sadarkaa duraatti namni ogummaan qabaatiin deemuu hin danda'u. Maaliif wanni inni hojjetu san beekamuu qaba. Ejensiiwwan wanni isaan barbaadan hojjetaa tokko yoo achi dhaqee hojii hojjetu barbaadan. Saniif dura namni keenya ogummaa qabaachuu qaba jechuudha. Ogummaa kanarratti immoo orienteeshiniin leenjiin biyya deeman sanitti waatu kan namaaf jechuudha. Ibsi garaagaraa ni kan namaaf jechuudha. Kolleejoota kana keessatti kolleejoonni kun warra hojiidhaaf achi deeman kana qopheessan sammuu isaanii qopheessan leenjii argatan. Namni immoo waggaa achi deemu akka biyya teenyaatti callisee sa'aatiin hojiidhaa kabajuun wanni kun hundinuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waan bal'aatu kan namaaf leenjii irratti eegachi seenanii waa hunda waan ijaan booda akkaataa isaan karaa laafaadhaan deemuu danda'anitti karaa ejensiidhaatiin haalli ni mijaawaa fi jechuudha. Jalqabumaa yeroo galmaamu sanitti namni ogummaa qabaachuu isaatiif kan hunda eega beekee waa hunda waan ijee booda karaa biiroo keenyaatiin caasaa keenyaatiin galmaa'ee akkaataatti gara paaspoortii akkasumas deemaa jechuudha. Waan sanii wajjin guutamuu qaqqabu baay'eetu jira. Isaan san guutannaan san booda immoo ibsis leelaa fi orienteeshiniin garaagaraa kennamee fi amna jalqabaa jechuudha karaa alaa. Humni garaa keessaniin gara alaa deemu kittiin haalli mijatee fi leenjii gaas fudhatee ulaagaa hunda guutee gara keessaniin deemu yeroo hagamiiti yookiin turtii hagamiiti kan inni biyya ambaa deeme sana turtiin inni achitti hojjetee deebi? Gariin akkuma gaa waliigalteedhaati. Waliigalteen hoggaa lamaatu jira, hoggaa sadiitu jira. Haalumatti waliigalteen ejensiidhaatii fi warri silaachii hojjechuu sana irratti waliigaluu jechuudha. Biyyoonni haga ammaa mootummaadhaa wajjin waliigalanii jiran baha jiddu galeessa kanaa jechuudha. Kaanis gara Awurooppaadhaa amma mariin deddeemaati jira. Amma irra caalatti ammaan sanatti baha jiddu galeessaati. Isaan kunis amma ijoollee dhiiraa caalaa ijoollee shamarraniiti jechuu kan fudhachaa jiran. Yeroo dargaggoonni kun garas imalan irratti keessattuu humni gara biyyoota ambaa karaa seerawaas ta'e karaa seermaleessan imalu humna oomishaati. Humna dargaggeessatii jechuudha. Biyya kana keessatti humni oomishaa yookiin humni dargaggeessaa 70 olii jedha akka qorannoowwan tokko tokko ibsutti. Humni kun biyya ambaa deema yoo ta'e biyyi keenya saffisa misoomaatiin duubatti hin haftu. Waan kana akkamitti ilaaltu akka biiroo keessatti? Akka biiroo keenyaatti akka lama kan nuti ilaallu. Ta dura namni keenya hubannoo gahaa argatee biyya keenya keessattuu hojiin ni jira. Hojiin nama barbaadu osoo hin ta'in abbaatu hojii barbaada. Kanarratti aadaa hojii irrattis ni hojjenna jechuudha. Namni akka hojiin tuffanne waan xiqqoo irraa jalqabee waan gadi aadaa irraa jalqabee akkatti ol guddataa dhufan. Biyya teenya keessatti yoo gurmaawan naannoo qonnaa irratti, naannoo industirii irratti, naannoo ijaarsaa irratti, daldala garaagaraa irratti, horsiisa beeyladaa irratti waan baay'ee irratti hojjechuu ni danda'ama jechuudha gurmaawanii jennaan. Kanaaf wanti xiqqoo irraa jalqabee osoo hojiin tuffanne akkaataa itti hojjetan waan silaa biyya ambaa barbaadan san asitti argachuu dandeessa kajuu biiroon keenya kanarrattis hojjetaa jechuudha. Inni immoo kanarraa hafee isa ogummaan qabu kanaan yoon biyya ambaa deeme ofillee gargaaree biyyallee kana caalaadhaan danda'u jee ammoo karaa seeraatiin deemi. Karaa seera alaatiin deemtee balaarraan bu'iniiti karaa seeraatiin deemi kajuu irratti hojjannaa jechuudha. Malee biyya teessi irra caalaatti humni oomishaa yoo biyya tokko gadhiisee deemu biyya sanni miidhaa jechuudha. Kanaaf humni utubaa biyyaa ta'e kun akkan biyyaafillee bu'aa buusitti akka dalagu sadarkaa duraatti biyyuma keessatti jechuudha hojiin ka barbaadamu hojiin ka feesisu biyya keessatti hojii bal'aatu jira. Namni gadi faginaan ilaaliin malee hojiin bal'aatu jira jechuudha. Isa biyya ambaa kana ololaa fi waan adda addaatiin ibaluuchi deemeeti kana fooyyeesseetillee maatii isaatillee gargaaree kajuu kun inni kun bal'ina waan deemuuf garasumatti fiigaa jechuudha. Of jala arguu dadhabuun ni jira jechuudha. Kanaaf hojiin irratti bobba'an baay'eedhaatu jira. Kanaaf mootummaan ammoo isa biyya keessatti waan garaagaraatiin hojjechuu irratti bobba'u kana liqii baankii irraa akkaataatti inni gurmaa'ee harkatu kana irrattis ni gargaara. Waliigalatti
akkuma harree walitti tuqetti naannoo qonnaatii fi naannoo industirii kanaas hojiileen hojjetaman bal'aatu jira jechuudha. Mee sanarratti biyya keessatti dargaggoonni turanii hojii hojjechuuf keessattuu gama ejensootaatiin wal qabsiisnee yoo kaasne dhaabbileen qacaranii fi dargaggoonni qacaraman keessattuu dargaggoonni yeroo ammaa iddoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran kan isaan kaasan karaa ejensootaatiin wal qabatee jechuudha. Ejensoonni biyya kana keessa jiran dhaabbilee adda addaatiif hojjetaa qacarantu jira. Kunis biiroo keessaniin kan hoogganamu. Dhaabbileewwan kun hojjettoota keessattuu waardiyyaa fi ijoollee qulqulleessituu irratti hojjetan ergamtuu fi hojiileewwan humnaatiin wal qabatan irratti illee hojjetan seektaraalee garaagaraa keessattuu warshaaleewwan adda addaa biyya kana keessa jiran keessattuu Finfinnee fi naannawaa Finfinnee kanatti dhaabbataaleen industirii hedduutu jira. Dhaabbataaleen industirii kun hundi isaa humna dargaggeessaa kumaatamaan lakkaa'amu kan inni qabu. Humni dargaggeessaa kumaatamaan lakkaa'amu achi keessa hojjetu kun galiin inni argatuu fi hojiin inni hojjetu waliin arguu jechuudha. Dhibbeentaa 75 ol akka wal caalu kan kaasan keessattuu humni isaanii ejensotaan akka nyaatamaa jiru. Akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Waardiyoota baankii iddoo adda addaa irra jiran namoota muraasa dubbiseetiin ture. Maal jedhu mindaa isaanii qarshii 2,000 fi 2,500 2,000 haga 2,500 kan hin caalle. Kaampaaniin isaanii kaffalu garuu maallaqa guddaa maallaqni kun immoo ejentoota nyaatamaati kan inni jiru jechuudha. Yookiin qaama isaan qaxare sanaan kan inni nyaatamaa jiru. Waan kana ammam hordofaa jirtu akka biiroo keessaniititti ammam sakatta'amoo jirtu ejentoota kana. Gaariidha. Biiroon dhimma hojjetaa hawaasummaadha. Haala ni mijeessaa hojjettoota kanaaf rakkoo hojjettoota irraa dhufus ni furaa jechuudha. Kun ammoo akka tanti furu ejensoota kana nu biiroo kanaatiitu hayyamaas kenna. Hayyamaas haaromsaaf. Kanaaf naannoo rakkoon akkasii nu geetti marii garlameedhaa qabna. Marii garlamee kana isaanumaatu rakkoon hoggaa mudate hojjetaa fi hojjechiisaa san ta'anii ejensoonni kun rakkoo isaanii furatan. Iddoo rakkoo san furuu dadhabatanitti akka ergaan nu geetti caasaan keenya dafeetti furaa jechuudha. Marii gar-sadeedhaatiin. Kunis maalirraayi harka 80 hojjetaadhaaf harka 20 immoo hojjechiisaadhaaf yookaan ejentoota kanaaf wixinee lafa kaa'ameetu ture. Inni kun ammoo murtiirra hin geenye 28 akka jedhamu kun. Inni kun yoo fuula dura kan murtaa'u taate haala salphaadhaan harki 80 hojjetaaf kennamee harki 20 warra ejentoota kanaaf kennamaa jechuudha. Isa kanaatiitu murtaa'in isa kanaatu deemaa jira gamma mariirra jirama murtaa'ee sadarkaa federaalaa naannootti gadi hin buune. Amma immoo isa kana rakkoo kana furuudhaaf wanni akka mootummaatti akka naannoo Oromiyaatti lafa kaa'ame marii kanaani jechuudha. Rakkoo kana mariidhaan furu meeqatti walii galtan jalqaba akkamitti ati hojii kana seenuu dandeesse ati yoo akkamitti qaxaruu dandeesse jennee waliin mari'annee waan kanarraa immoo ati meeqa argatta ati yoo hagam isarraa fudhatta jennee mariidhaan rakkoon kun furama jechuudha. Gammaa naannoo industiriidhaattis marii gar-lameetiif gar-sadee kanaan rakkoo jiru furaa jirra deemnaa jechuudha. Tokko ka'umsi mindaadhaa gammaa minimii hojiin kun hin murtoofne akkuma biyyaattu. Kaan ammoo kan ejensiidhaa fi hojjetaa jidduutti illee kan 28 kun harki 80 irraa 20 jiru kun hin murtoofne. Inni kun akkamitti hojiirra oola. Haga inni kun hojiirra oolitti immoo rakkinoota jiran akkamitti furaa deemna. Kan irratti biiroon hojjechaa jira jechuudha. Naannoo magaalota garaagaraa keessatti magaalota industiriin itti baay'atan keessaafuu Adaamaa, Bishooftuu, naannoo Shaggar bifa waliigalaatiin rakkinoonni yeroo adda addaatti hojjetaa fi hojjechiisaa jidduutti ni dhufaa jechuudha. Yeroo dhufu kana shaffisaan caasaan keenya dhaqee marii gar-sadee kanaan furaa jechuudha. Marii gar-lamee kan jennu isaanuma jidduutti ifumaaf baallama qabatanii rakkoodhaatu mudate jedhanii ta'anii waliin furatan. Isaanis rakkoo dhiyeeffatanii achirra yoo dabree wanni sana ammoo sadarkaa isaanis sanitti xumuramuu dadhabe sadarkaa biiroo dhufaa jechuudha. Biiroon ammoo jidduu seeneetiin akka mootummaadhaatti marii gar-sadee kan jennu qaama sadaffaadhaa harki mootummaadhaa keessi seenee yeroo sanitti rakkoo san furaa jechuudha. Maali kunis kan hundee godhateetiin rakkina san furu labsiitu jira. Dambiitu jira. Seerri hojjetaa hojjechaa jidduudhaa maali? Mirgii fi dirqamni hojjetaan qabu maali? Dirqamaa fi mirgin mallee hojjechiisaan qabu maali? Labsiidhaan taa'ee jira. Labsii kan hundee godhannee kanarratti immoo miidhaa yoo hojjetaa irra ga'u taate kun sirrii miti jennee seera sana hundee godhannee
achirratti qajeelchinaa jechuudha. Yeroo adda addaatti kun dhibbatti dhaabbatee wanni hundi xumuramee hojjetaan gammachuudhaan hojii isaa gaggeessachuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo adda addaatti rakkinoonni garaagaraa ni ka'a. Yeroo ka'u kana ammoo caasummaan nuun ijaarameef kana furuudhaaf waan ta'eef bakkoota adda addaatti egaa kanaan deemaa jirra jechuudha. Karaa dhimmoota hawaasummaatti yoon isin deebisu keessattuu akka naannoo Oromiyaatti yookiin saba Oromoo gidduutti dhimmoonni hawaasummaadhaan wal qabatan isa duriirra xiqqoo laaffataati kan inni dhufe. Hawaasni tokko sarvaayiv gochuudhaaf yookiin jiruu itti fufiinsa jiraachuudhaaf fi haalli waliin jiraachuu mataan isaa murteessaadha jechuudha. Haalonni kun dhimmoota garaagaraatiin keessattuu dhimmoota siyaasaatiin dabalamee laaffataati kan inni dhufe. Haala waliin jireenya hawaasaa keessatti jechuudha. Wantoota karaa miidiyaalee adda addaa deemanis namoonni adda addaa dhimmoota haala waliin jireenya hawaasa kanaa irratti dhiibbaaleewwan adda addaa illee gaggeessan beekaallee warri gaggeessan jiru osoo hin beekin illee warri gaggeessan ni jiru jechuudha. Garuu dhibbeentaa hedduu itti yaadanii dhimmoota waliin jireenya uummata kanaa booressaa kan jirantu jira jechuudha. Keessattuu akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya Oromoon baroota hedduu of qofa waliin osoo hin taane sablammii hedduu hammateeti kan inni jiraachaa ture. Har'a garuu walii isaa waliin iyyuu haalli hawaasummaa isaa laaffachaati kan dhufe. Mee karaa waliin jiruuf jireenya hawaasaa kanarratti gara biiroo keessaniitti wanti isin hojjechaa jirtan maaltu? Akka hawaasummaadhaatti tokko waliin jireenya kun dura maatiirraa jalqaba. Akka biiroo keenyaatti kan irratti hojjennu tokko maatiin daa'ima isaa akkamitti kunuunsuu qaba. Hariiroon maatii gidduu jiraachuu qabdu taadhaan kami. Mirgi daa'imman kunuunfamuudhaa kun eessaa jalqaba. Garaa akkuma warri fayyaa ibsutti garaa haadhaa osoo jiru kunuunfamuu jalqaba jechuudha daa'imni. Egeree biyyaatiif waan fayyaan isaa jechuudha. Achirraa eega daa'imni san dhalatee boodaas akka inni itti kunuunfamuu qabu. Ijoollonni aadaadhaan aadaa Oromooti jira kaleessaas safuu Oromoodhaati jira kana qabatee kamitti deemuu qaba. Eega maatiin haala sadiin qabamte ollaadhaa wajjin hariiroo akkam qabaachuu qaban. Achi booda sadarkaa gandaatti immoo hariiroo akkamtu akka hawaasummaadhaatti waliin jiraatu qaban. Tokko afooshaalee. Afooshaaleen akka Oromiyaadhaatti kan afooshaalee uummataa hordofu biiroo kana. Afooshaalee mataansaa achi keessa wal gargaarsaatu jira. Namni walitti dhufa. Jiruuf jireenya waliin qaba. Kan laafaa isaan gidduu jiru yookaan harka qalleeyyii isaan gidduu jiru akkamitti gargaaran akkamitti maddii dhaabbatan. Kana kanarratti akkataatti wal gargaaran. Keessaafuu daa'imman mana barnootaa deemanii barachuu hin dandeenye. Harka qalleeyyiidhaa ta'an akkamitti gargaaramuu qaban. Akkuma ijoollee isaaniitiin qixxeedhatti akkamitti wal faana deemanii barnootaan itti fufuu danda'an. Kanarratti biiroon keenya bal'inaan hubannaas kennaa saba lammoota jiranii wajjin akkamitti wal qabatan akkasumatti Oromoo gidduutti illee aadaa fi safuun Oromoo kaleessa jiru sun kan waliin jireenyaa kan wal gargaaruudha kan wal maddii dhaabbachuudha kan waan hundaanuu wal madditti nyaachuudhaa fi dhuguu osoo hin ta'in eenyutu namatti jira namni namatti jiru kun ammoo maal qaba harkaa maal rakkoon isaa jedhanii walitti deemanii wal gaafatanii wal gargaaruudhaa kajuusan biiroon bal'inaan irratti hojjetaa jechuudha. Kuni waan guyyaa tokkotti hojjetamee dhaabbatu osoo hin ta'in itti fufiinsaan kan deemu jechuudha. Kan irratti keessattuu harka qalleeyyiin Oromiyaa keessa jiran magaalaatu jira baadiyyaatu jira. Namni kun harka namaa qofa osoo hin eeggatin akkamitti ofillee gargaaruu danda'a. Haga sanitti immoo dhaabbattoonni biiroo keenyaa wajjin hojjetan waa'ee seeftineet irratti ni jiran. Harka qalleeyyii kana gidduutti waan isaaniif kennanii karaa biiroodhaatiin caasaa keenyaatiin isaaniif kennamutu jira jechuudha. Achirra immoo dhaabbatee namni waan argate san qusatee akkamitti if gadhaabuu danda'a. Namni guyyaa tokko si gargaara achi booda immoo deebitee siitu if gargaara jechuudha. Harka namaa yeroo hunda yoo eeggatte immoo guyyaa tokko harki namaa sirraa dhaabbannaan achumaan kufta. Akka san hin taanes biiroon kun irratti hojjetaa jechuudha. Seeftineetii magaalaa baadiyyaas ni qabna kanaallee irratti ni hojjenna. Bifa waliigalaatiin aadaa fi safuun Oromoodha. Oromooyyuu aadaa kaleessa sanitti hin deebi'in wahuma hundaa'u injifachuu hin danda'u kan jennu qabnaa jechuudha akka biiroo keenyaatti. Aadaan kaleessa jiru san kan wal gargaaruudha, kan wal maddii dhaabbachuudha, kan wal jabeeffachuudha, kan wal yaaduudha san guyyaarraa guyyaatti dagaaguudha qaba. Sadarkaa gandaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti waan jiru hundaa'u namni akkasitti wal maddii dhaabbatee yoo deeme
Harki qalleeyyiin kun ijoolleen isaanii mana barnoota elementarii baratanii achumatti dhaaban jechuudha nama isaan gargaaruu dhabanii. Kun akkamitti itti fufee barachuu danda'a? Akkamitti ollaan gandi akkamitti wal gargaaruu danda'a? Aanaaleen akkamitti? Magaalota keessatti immoo yeroo bulchiinsa magaalaatti wajjin mari'achuudhaan warreen akkasiisan akkamitti sakatta'anii baasanii dhugumaan isaan kun harka qalleeyyiidha. Barnoota sadarkaa kanaan namni kun gaheeti jira asirraa immoo itti fufuudhaaf humnaan qabu. Maal yoo godhamee wayya? Maal yoo ittiin dhifamee wayya? Kajuun kanuus sakatta'amee bal'inaan irratti hojjechaa jirra jechuudha. Karaa waliin jireenya hawaasummaa Oromoo fi Oromoo gidduutti haalli qabatamaa amma godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti jiru kallattiileewwan adda addaatiin namoonni hedduun siyaasa dawoo godhachuudhaan saamicha adda addaallee warri gaggeessaa jiran ni jiru jechuudha. Kun immoo saamichi gaggeeffamu kun ilmatu bifa jijjiirratee abbaa deebi'ee saamaa jira. Ollaadhaa ba'eet ollaa isaa saamaa jira. Gosa tokko keessaa ba'ee gosa tokko saamaa jira jechuudha. Kuni maal fidaa dhufee hawaasicha keessatti jibbinsa uumaa dhufee jechuudha. Gara fuulduraatitti hawaasni eentu akka isa miidhaa jiru har'a hin beekaa jechuudha. Boru garuu waliin jireenya hawaasaa haalli tasgabbiin gaafa dhufutti rakkooleewwan siyaasatii fi rakkooleewwan hawaasaa har'a jiran kun yoo furame boru hawaasni kun karaa nagaatiin waliin ni jiraata. Kanaaf immoo akka biirootitti maal hojjechaa jirtu isin? Akka biiroodhaatti tokkoffaa sadarkaa duraa dargaggoota guddaan irratti xiyyeeffannaa qabnu. Inni lammaffaa maaltu rakkoo kana fide jennee hoggaa laallu tokko hojii dhabiinsi jira. Hiyyummaan jira. Kana keessaa ba'uudhaaf hawaasa tokko ka deemuun akkuma bishaan taa'u bishaan deemuutu kaasa jaamutti abbootiin amantiidhaa abbootiin gadaa haadholiin sii gadaa qooda qaban. Dargaggoonni wanneen akkasitti irratti akka hin deemne humna qaban saniin saamicha irra bobba'uudhaa fi miidhaa adda addaa irra bobba'uurra aadaa Oromoodhaa san daandii san qabataniitiin yoo adeeman taate tokko barnoota lama ogummaadhaan of gargaaranii ogummaa qabaatanii saniin ammoo hojjetanii hurkaa isaanii nyaachuu qaban malee humnaan hidhannoo qabatanii ollaa saamuudhaa fi nama gosa isaan ta'in deemanii gosa biraa irratti rakkoo uumuu waan akkasiisan akkan barbaachifne. Kanarratti abbootiin gadaatii fi akkasumatti abbootiin amantii haadholiin siiqaa kanarratti illee akka hojjetan yeroo adda addaatti caasaan keenya irratti ibsa kan deefinee hojjechiisaa jechuudha. Karaa immoo dargaggootaa kana tokko hojii dhabaan nuutu galmeessaa nuutu calalaa nuutu kardii kanna. Kanaaf hojii aga dhabdetti galmaa'uu qabda gurmaa'uudha qabda kaardiin siif kennaman calalaamtu san booda immoo karaa biiroo carraa hojii muudhaatiin wajjin walitti qindoominaa waan hojjennuuf garsitti argama jechuun namni kun san booda ogummaa qabu san ilaalamee hojiin gurmaa'ee akka taate hojii argatu taasifamaa jechuudha. Kanaaf osoo lafafitti dhiphisaniitiin gara immoo hammeenyaattii fi gara rakkoolee uumuudhaatii fi ofuma kiyyaa fi humnaan qabu kanaan saameetiin caccabsee takka immoo rakkina biraa uumee jiraadhatti sammuun dargaggoo kun akka hin deemne hubannaa bal'aa kan hinaa jechuudha. Kanaaf san ammoo guyyaa tokkos dhaabbachuu hin danda'u. Itti fufiinsaan irratti hojjechuus barbaada. Haalli Oromoo jidduudha. Isa kanaatiitu waan kaleessaa san waan akka aadaatti akka safuudhaatti Oromoon kaleessa qabu sana yoo deebi'ee irra biyyaafis bu'aa qaba dargaggoo saniifis bu'aa qaba jechuudha akka dhuunfaatti illee. Isanitti deebuu dhabuudhaaf immoo gartee garan taanetti yoo adeemu taate biyyaafillee hin tolu ofiifillee hin tolu hawaasichi kun ammoo har'aa miti hegeree fuula dura gaafa wanni hundi tasgabbaa'ee walitti deebi'uuf ammoo waliin jiraachuu irratti har'a yoo wal madeesse boodaa ulfaataa ta'a jechuudha. Inni kun ammoo akkamiin xumurama qoonni caasaalee mootummaadhaa akkuma jirutti ta'ee manguddoonni biyyaa abbootiin gadaa ta'e abbootiin amantii kana irratti shoora guddaa taphachuu danda'anii jechuudha. Iddoo deeman hundatti waltajjiidhaa garaagaraa irratti dargaggoon keenya kana qabaachuudha qaba jechuudha. Kana wajji wal qabatee ammallee waa'een aadaadhaa aadaa hojii kan bal'inaan irratti hojjetu barbaadu jechuudha. Yoonii fi hojii qabaate namni yoonii ogummaa qabaate waan akkasiitu sammuun isaa yaadu jechuudha. Gaafa immoo hojii dhabee hubannoo gahaas dhabeetiin waan ijuutti abdii kutannaan garam deema garantaan isanitti deemaa jechuudha. Akka gara sanitti hin deemne fuuldurri kee ifaa ati dargaggoodha sichi biyyaafillee bu'aa buusuu dandeessa. Kanaaf ammarraa eegaltee if qopheessuu qabda biyyaaf ifiifillee
yaaduudha qabda jennee isa kana bal'inaan yeroo adda addaatti qacaasaan keenya leenjii hubannoo walitti fufiinsaan kannaa jirra jechuudha. Mee gara dhumaa irratti akkuma jalqaba kaasuuf yaale naannoo Oromiyaa keessatti keessayyuu sabaaf sablammii hedduu hammateeti. Naannoon Oromiyaa kan jiru keessattuu giddu galeessa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa sabaaf sablammii hedduutu jira jechuudha. Sabaaf sablammiin kaleessaa kun kalee karaa nagaatiin waliin jiraachaa kan ture. Har'allee sabaaf sablammiin hedduun Oromoo waliin karaa nagaatiin kan inni jiraachaa jiru. Garuu darbee darbee wanti mul'atu godinaaleewwan muraasa keessatti rakkooleewwan karaa sabummaatiin ka'an ni jiru. Keessattuu siyaasa dahoo godhachuudhaan dhimmoota sabummaadhaan wal qabatan iddoo adda addaatti hin ka'ama. Iddoo adda addaatti dhiibban illee geessifamaa jira jechuudha. Kun waliin jireenya hawaasaa kana keessatti Oromoon gosoota biraa yookiin saba biraa waliin kan gaa'elallee dhaabbatetu jira. Kan sanyii waliin horatetu jira. Wal keessa jira haalli sabaaf sablammii fi uummata Oromoo kun jechuudha. Oromoo sabaaf sablammii kanarraa adda baasuu hin dandeenyu. Sabaaf sablammii kanas Oromoo adda irraa baasnee ilaaluus hin dandeenyu, ibsuus hin dandeenyu jechuudha. Maaliifin waliin jireenyi uummata kanaa yookiin sabaaf sablammii fi Oromoo walitti hidhamiinsa guddaa qaba waan ta'eef. Garuu godinaaleewwan muraasa keessatti kan arginu keessattuu akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Godina Oromoo naannoo Walloo kaasuu dandeenya. Godina Kaabaa Shaggar yookiin Salaalee Darraa kaasuu dandeenya. Naannoo Wallaggaas godinaalee muraasa daangaaleewwan saboota biraa waliin wal daangessanirra jiran akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya. Iddoo akkanaa irratti iddoo kanneen irratti samummaadhaan dhiibbaaleewwan adda addaa deemati kan jiran. Wanni kun waliin jireenya hawaasaa boruu keessatti keessattuu sabaaf sablammii asitti waliin jiraachaa jiru achitti immoo gosti isaa wal miidhaa jiru kun dhiibbaa hin uumu jettanii yaaddu akka biirootti maaltu irratti hojjetamaa jira? Kun akka waliigalaattiin waan marii waliigalaatiin akka biyyaatti furamu. Rakkinoonni kun ammoo maalirraa maddeen yoo ilaalla sirnoonni dabran sabaaf sablammootaa fi ollaalee jira walitti buusuudhaan umurii koora aangoo isaanii bara dheeraadhaaf dheereeffataa turan. Inni san ammoo waan yeroo dheeraa irratti hojjetamaa turameef yeroo gabaabaa keessatti bada jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namni kana jidduu rakkoolee adda addaatu ture. Kun ammoo dhawaataan eekamuudhaaf ammoo tokko akkuma ammaan tana mootummaan itti yaadee koomishinii dhaabee marii biyyoolessaa deemu kanaan hundeedhaan furamuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee immoo san duratti maaltu godhamuu danda'a? Ollaalee fi ollaan akkamitti waliin jiraachuu qabanii? Sabaaf sablammoonni kun wal kabajaa kaleessa walii qaban san akkamitti qabaachuu qaban kajuu caasaan keenya yeroo hundaa'u dhimma wal gargaarsaatiin wal qabatee dhimma wal bira dhaabbachuudhaatiin wal qabatee dhimmoota immoo namni yoo naannoo tokko buqqee naannoo tokko dhufee wal kabajee wal qubsiisee waan qabu san walii kannee wal gargaaruudhaatiin inni yoon adda addaa yoo naannoo san jiraate immoo Oromoodhaaf kanneen saba biraa dhiisoo osoo hin ta'in hundaa hokkataatti gargaaruu danda'u. Yoo gargaarsi xiqqaan tokko argamu taate karaa dhaabbatoota miti mootummaa kanaan ammoo Oromoo qofaaf kannoo osoo hin ta'in sabaaf sablammoo san itti dabalanii waliin kannanii fi akkatti isaan kun waliin jiraatanii arraan tanaas waliin jiran borullee uummata waliin jiraachuu danda'u jechuudha. Rakkinoonni immoo sirnoonni dabran kaleessa gartee haala adda addaatiin uuman san ammoo guyyaa tokko silaa baduu hin danda'u. Dhawaataan irratti hojjechuudhaan wanni kaleessa teessan irratti fufuu hin danda'u. Biyyaafillee hin talu, isiniifillee hin talu, inni kun hafuu qaba kajuun irratti hojjechuudha barbaachisaa jechuudha. Beeytota isaanii irratti hojjechuu barbaachisaa. Abbootii amantii irratti hojjechuu barbaachisaa. Dargaggoo irratti hojjechuudha barbaachisaa. Kuni ammoo keessaafuu miidiyaan kan irratti shoora guddaa taphachuu danda'a jechuudha. Naannolee garaagaraatti ammoo inni kaakan kun waan sirnoonni dabran kaleessa ibidda isaan kaleessa qabsiisantu ammallee deddeebi'eetuma riphiseetuma mul'ataa jechuudha iddoo adda addaatiin babaha. Kan ammoo irraa aanuudhaaf akka waliigalaatti furmaanni isaa isuma namuu taa'ee maali fedhiin kee hoo maali wal gaafatee wanni nuti barbaannu kana ta dabarte tana ta fuula duraatu irra caalaa akkamitti waliin jiraanna jee bifa haaraan waliin taa'ee waliin bareetee lafa kaatu keessaa isa tokko jechuudha. Haa ta'u malee hanga sanitti immoo shoorri abbootiin amantiidhaati abbootiin gadaa qaban laaftutti kalaalamuu miti jechuudha. Saba sablammoota kana jidduutti rakkoo dabartee san laalanii namni wal dura dhaabbachuudhaa fi rakkoo walitti uumuu osoo hin ta'in ta dabarte san bira dabranii waan fuula duraa yaadaniitiin waliin jireenya isaaniitiif namoota obsa qabaatee akka taatti waliin jiraatan irratti
irratti hojjechuudha barbaachisaa. Caasaan keenyaas kanarratti yeroo adda addaatti ni hojjetaa jechuudha. Rakkinoonni lafoota ammaa maqaa dhodhoote kan ammaa akka Walloo kun rakkoo mataa isaa kan danda'e qabaa jechuudha. Inni tokko naannoon san tokkoffaa uummanni san akka uummataatti fedhii qaban. Fedhii isaan qaban kanaa waliin yeroo biyyi tun jijjiiramni mootummaan Dargii aangoo irraa kufee naannoon garaagaraa maqaa dhaawamteetiin naannoon akkasii naannoo akkanaati naannoon akkanaa naannoo akkasiiti jedhamee maqaa dhaawamu kana ilaalchitti kennamee Oromoota Walloo kana yoo eessatti naannoo kamii wajji walitti hiine uummanni kun yeroo dheeraadhaaf nagaa sabataa argateetiin jiraachuu qaba. Kajuu san waan ilaalamee miti jechuudha. Dogoggorri gaafa san ta'e waan gammaatti immoo miidhaa fidaa jira. Gaafatamuu qaban hawaasaatti dubbifamuus qaban. Yeroo sanitti dogoggorateetu gammaa deemaa jira. Kana keessa ammoo akkamitti wanni kun taakajuu isumama marii biyyoolessaa kana keessa ilaalamuu danda'a jechuudha. Maaliif deddeebi'e namni miidhaa walirraan geessuunii fi qabeenya barbadeessuudhaa fi lubbuu baay'ee balleessuun maaltu fide? Namuu duraanuu ollaadhaa wal kabajee waliin jiraachaa jira. Lafti isaatis beekama. Namutu lafa duraanuu qubsumaan irra jiraatu qaba. Akka Oromoottis ta'e akka saba lammootaatti biraattis daangaanis beekamaadha. Namutu wal kabajeetu duris waliin jiraachaa ture. Arra maaltu tana fide? Kayyuu san keessa deemee ilaalamee wanni kun ammoo akkamitti dhaabbachuu qaba? Nageenyi waaraan isni dhugaadhaa san akkamitti argamuu qaba? Kayyuu san isa marii biyyoolessaa kan waliigalaatu fuulduratti fura. Akka immoo biiroo keenyaatti akkuma harree walitti tuqesanitti abbootiin gadaa abbootiin amantii dhimmoota kanarratti kallattii hundaanuu Oromoo qabu osoo hin ta'in kan warri saboota biraalleen dhimma kana of keessa deemanii ilaalanii caasaaleen mootummaa kan naannoo san jirilleen maalitti jirra nuti? Uummanni kun maalitti akkamitti maaliif wal ajjeesaa jira? Nuti immoo qoonni keenya akka caasaa mootummaadhaatti maal hojjechaa jirra? Ajjeechummaan kunoo maali? Badiin dilli kun maali hanga bu'u akka caasaa mootummaatti nuti maal hojjechaa jirra jennii wal gaafatanii if gaafatanii hanguma hundeedhaan haalli waliigalaa san furamuttu rakkoo kana furuudhaaf irratti hojjechuudhaa fi saba lammoonni kun akka wal kabajaadhaa fi wal qixxummaadhaan jaalalaan waliin jiraatan irratti hojjechuun barbaachisa inni ilaallaa jechuudha. Haa ta'u hayyee ulfaadha gaaffii keenya asumarratti kan goolabnu ta'a akka waliigalaatti keessattuu dhimmoota duubattan isin deebisa waa'ee dhimma godaansa seeraan alaatiin wal qabatees ta'e dhimma waliif jiruuf jireenya hawaasa kanaatiin wal qabatee akka waliigalaatti wanti isin dhaamtan keessattuu dargaggootaaf yoo jiraate. Dargaggoota keenyaaf wanti dhaamnu bal'inaan tokko aadaan hojii jiraachuudha qaba. Hojiin sin barbaaddu siit hojii barbaada. Gurmaa'uudhaan biyyatee keessatti yoo gadi faginaan ilaalte hojiileen hojjetaman bal'aatu jira jechuudha. Kanaaf obsa qabaattee walitti gurmooyteetiin biyya teenya keessatti yoo hojjedhe if jijjiiruu ni danda'a san akka murtiidhaatti ofirratti murteessuu akka qabu dargaggoon keenya. Isa kana jechuudha. Kan nuti dhaamnuuf kan biraa yoo ammoo jireenya irra fooyyawaa tokko ogummaa qabduun beekumsa qabduun of jijjiiruu kana caalaa kan barbaadu taate immoo karaa seeraatiin yoo deemte ifuufillee bu'aa argattaa biyyaafillee bu'aa buusuu dandeessa. Haala sanitti haala lamaan kana ilaalle malee godaansa seeraa alaa kanatti yoo deemte immoo obsa dhabdee garasii yoo deemte immoo waan ati yaaddemi waan ati yaadiniitu sirra gahaa namni yoo jiraate bu'aa buusuu danda'a. Namni immoo karaa irratti daandii deemsan irratti immoo yeroo hunda namni 50 yoo manaa bee 5 yookaan 10 nagaan yeroo ba'u harkirra caalaa dhibbarraa harki 80-90 yookaan kanatti hafu. Kuni waan gadi faginaan dargaggoon keenya amma keessattuu jaraa 21ffaa keessa jirra. Kanaan sooshaal miidiyaa kanaanis gowwoomuu hin qabu. Sooshaal miidiyaan waan gaariidha. Jaraa 21 qaroomina fida waa hundaafuu addunyaa sanatti walitti dhiyeessee jira. Haa ta'u malee akka malee yoo dhimma itti baan ammoo si balleessa. Ilma baluu ittiin deemee kun guyyaa gabaabaa keessatti itti dhaqee maatii isaatiillee kana gargaare akkasii gargaare kajuu hiriyoota qofa laalanii callisaniituma karaa hin beeknetti deemaniitiin dukkanatti deemanii balaarra buurra tasgabbaawanii suuta jedhanii maaltu narraa eegama. Naannoo kiyya kana maaltu jira hojiin jedhanii sakatta'anii gurmaawanii walitti naannoo kana keessatti hojjechuudhaaf yaalu. Yoo ammoo kana caalaa lakkee jiruu kanarra fooyyaan barbaade jedhan ammoo karaa seeraatiin yoo deemame
irra milkiin argamuu danda'a. Dargaggoonni kan yeroo hundaa jarjaruun qabanii dallaalootan taaneen gowwoomfamanii shamarran keenyaas dargaggoon keenyaas karaan taane daandiin taane kan deemne kanarratti bal'inaan akka hubannaa gahaa argataniitiin eessatu taanaan nuyi biyya teenya irratti yoo if jijjiirre biyyaafillee bu'aa buusuu dandeenya. Ani akka lammii tokkotti arraa eegaleetiin kanaan hojjechuu qaba. Mootummaa qofarraa waa eeggadhaa osoo hin ta'in ani maaliin hojjechuu qaba. Yani ofitti murteessanii hojii osoo hin tuffanne sadarkaa gadi aanaa irraa tokkorraa jalqabeen namni lama jechuudha. Tokko jee lama ja'a. Irra olutaalee 100 kuman jettu jechuudha. Namni dafeeti waan guddaa rafa waa jalqabuu barbaada. Dura namni gattaa'ee suuta waan xiqqoorraa jalqaba jechuudha. Hojii osoo hin tuffanne. Inni huni sirriitti dargaggoonni keenya gadi faginaan yoo hubannaa gahaa qabaatanii kanarratti cimanii hojjetan kayyuu dhaamsa qabnaaf jechuudha. Haa ta'u baay'ee ulfaadhaa yeroo keessan irraa fudhattanii yeroo keessanitti yaada waan nuu kennitaniif maqaa miidiyaa keenyatiinis ta'e maqaa uummataatiin ulfaadhaa isiniin jenna. Ayyee isinis sadarkaa kanatti nu dhiyeessuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Haa ta'u baay'ee ulfaadhaa. Ayyee kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii qophii keenya har'aa hoogganaa biiroo hawaasummaa dhimmoota hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa waliin goone kan maratti kan goolabamu ta'a. Haga qophii biraatiin walitti deemnutti nagaatti turtii gaarii.